Ji'a sadeen lammataa keessatti hordoffii lama ittisuun ni danda'a. Sababii qaccacuu daa'ima yeroo ulfaa ta'uu danda'a. Eshi akkam nagaa jirtu? Maqaan koo Dr. Tulluu Tafarraa jedhama. Hakiima waliigalaati. Baga nagaan gara YouTube chaanaalii kanaatti odeeffannoo fayyaa baay'ee barbaachisoo ta'anii fi waqtaawaa ta'an karaa YouTube chaanaalii kanaan isinii waanan dhiyeessuuf hundi keessaniyyuu share, subscribe, like gochuudhaan namoota biroo bira akka naaf ga'u naa godhaa. Viidiyoo kana keessatti kan nuti ilaallu kaayyoo hordoffii ulfaa yoom eegaluu akka qabnuu fi wantoota barbaachisoo yeroo hordoffii ulfaatti godhamuu qaban. Hordoffii ulfaa jechuun kunuunsa ogeeyyiin fayyaa haadholii ulfaatiif godhan yoo ta'u, kaayyoon isaa inni guddaanis fayyaa haadhaa fi daa'imaa yeroo ulfaatti mirkaneessudha jechuudha. Egaa dubartiin ulfaa tokko yoo miree hordoffii ulfaa jalqabuu kan qabdu? Mee koomentii irratti naa barreessaa. Dubartiin ulfaa tokko hordoffii ulfaa jalqabuu kan qabdu battaluma ulfa ta'uun ishee beekame yookaan immoo battaluma turiin ji'aa ishee dhaabatee mana yaalaa dhaqxeetu fincaan ishee ilaalamuudhaan ulfa ta'uun ishee beekame. Battaluma sana irraa kaasee hordoffii ulfaa eegaluu jalqabuu qabdi. Gama biraatiin yoo xinnaate ji'a sadii keessatti ji'a sadeen jalqabaa keessatti dubartiin ulfaa tokko hordoffii ulfaa tokko gochuu qabdi jechuudha. Walumaa galatti dhaabbanni fayyaa addunyaa akka jedhutti dubartiin fayyaan tokko dubartiin dhibee biraa hin qabne taalee onnee fi kan biraa fi kana durallee ulfa rakkoon hin jiru yoo ta'e rakkooleen kunneen hin jiru yoo ta'e dubartiin ulfaa tokko yoo xinnaate si'a 8 daawwannaa gochuu qabdu ogeessa fayyaa bira. Kanas ulfa bakka sadiitti qoonnee ilaalla jechuunis turtii yeroo ulfaa ji'a 9 torbee 2 isa kana bakka sadiitti qoonnaa ji'a 9 jalqabaa, ji'a 9 lammaffaa, ji'a 9 sadaffaa jennee bakka sadiitti qoonnaa. Ji'a 9 jalqabaa keessatti dubartiin ulfaa tokko yoo xinnaate hordoffii tokko qabaachuu qabdi jechuudha. Ji'a 9 lammataa keessatti hordoffii 2, ji'a 9 sadaffaa keessatti immoo hordoffii 5 qabaachuu qabdi. Yeroo hordoffii ulfaatitti wantoonni godhaman maalidha yoo jenne tokko haadha irratti kan xiyyeeffate, lammaffaa ulfa irratti kan xiyyeeffate, sadaffaa immoo komii yookaan mallattoolee yeroo ulfaatti jiran ilaaluu irratti kan xiyyeeffatedha. Egaan gara hordoffii gaafa deemte dubartiin tokko qorannoowwan garaagaraa ni godhama. Qorannoowwan godhaman kun maal isaan maaliif fayyadan kan jedhu immoo tokko tokkoon asirratti himaa na hordofaa. Qorannoon godhamuu qabu inni jalqabaa lakkoofsa seelota dhiigaa dubartii ulfaati. Qorannoon jalqabaa kan godhamuu qabu lakkoofsa seelota dhiigaa fi heemogiloobiinii. Heemogiloobiinii jechuun oksijiinii kan baatu dhiiga keessatti kan argamu yoo ta'u, yeroo ulfaatti dubartiin tokko hir'ina dhiigaa yoo qabaatte inni kun sababii qaccacuu daa'ima yeroo ulfaa ta'uu danda'a. Kana duwwaa as miti rakkoolee biroo hedduudhaaf saaxiluu danda'a waan ta'eef dursanii adda baasuuf yaaluun barbaachisaa waan ta'eef yeroo ulfaatti dubartiin tokko lakkoofsa seelii dhiiga diimaa yookaan immoo lakkoofsa seelii dhiigaa beekamuu qaba. Gosa dhiigaa ilaaluun kan barbaachise dhibee sootalaayii jedhu waan jiruuf isa sana dursanii adda baasuudhaan talaallii yookaan yaalii kennamuu qabu kennu. Dubartiin ulfaa qorannoo fincaanii gochuu qabdi. Kunis sababii lamaan. Tokkoffaa ulfi jiraachuu fi jiraachuu dhabuu isaa adda baasuudhaaf. Lammaffaan dubartiin ulfaa yeroo ulfaatti dhukkuba yookaan immoo infekshinii tubboo fincaanii yoo qabaatte inni kun ciniinsuu yeroo maleetiif saaxiluu danda'a, ulfa akka ba'u gochuu danda'a. Akkasumas immoo rakkoolee biroo miidhaawwan biroof waan fiduu danda'uuf isa sana adda baasanii yaaluudha. Kan biraa qorannoo HIV gochuu qabdu dubartiin ulfaa. Dubartiin ulfaa qorannoo HIV gochuun kan barbaachiseef HIV haadharraa gara daa'imaatti akka hin darbine of eeggannoo gochuudhaaf qoricha jalqabsiisuudhaaf qorannoon HIV gochuu qabdu dubartiin ulfaa tokko. Kan biraan qorannoo vaayirasii tiruu gochuu qabdu dubartiin ulfaa. Vaayirasiin tiruu haadharraa gara daa'imaatti darbuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee yoo dursanii adda baasan ittisuun ni danda'a. Kittibaata jalqaba irratti akkuma daa'imni dhalate kennuudhaan akkasumas immoo qoricha biraa dabalataan kennamu jira isa sana kennuudhaan ittisuun ni danda'ama waan ta'eef dubartiin ulfaa qorannoo vaayirasii tiruu gochuu qabdi jechuudha. Dubartiin ulfaa kamiyyuu qorannoo fanxoo gochuu qabdi. Kunis maalidhaa yoo jenne fanxoon salphaatti gara gadaamessaa deemuudhaan daa'ima miidhuu danda'a, daa'imni garaa keessatti akka du'u gochuu danda'a. Akkasumas immoo miidhaalee biraa gaafa dhalate illee miidhaalee biraa qaqqabsiisuu danda'a waan ta'eef isa sana dursanii yaaluudhaaf qorannoo dhukkuba fanxoo gochuu qabdi. Isaan kun qorannoowwan dhiigaa fi kanneen biroo yeroo ulfaatti godhamuu qaba. Namni kamiyyuu dubartiin ulfaa kamiyyuu qorannoowwan kana gochuu qabdi. Kanaaf isinillee gara mana yaalaa gaafa dhaqxan isaan kana godhamuu fi godhamuu dhabuu isaa jechuun isirra jiraata jechuudha. Kan biraan yeroo ulfaatti barbaachisaa kan ta'e altiraasaawundii. Keessattuu altiraasaawundiin jalqaba ulfaa irratti kaafamu umurii daa'imaa sirriitti tilmaamuudhaaf nu gargaara. Gara dhuma ulfaatti yookaan altiraasaawundiin umurii daa'imaa tilmaamuu irratti baay'ee hagasuma faayidaa hin qabu. Kanaafiyyuu dhaabbanni fayyaa addunyaa akka jedhutti ji'a yookaan immoo torbee 24 dubartiin tokko atleast yookaan yoo xiqqaate altiraasaawundii tokko qabaachuu qabdi. Kanaaf altiraasaawundii baay'ee barbaachisaadha. Dubartiin ulfaa tokko altiraasaawundii qabaachuu isheerra.
Egaan waa'ee hordoffii ulfaatii irratti odeeffannoo baay'ee beessa akka argattan abdiin qaba. Gaafii yaada qabdu yoo ta'e immoo koomentii irratti naa barreessaa. Gaafii keessaniif deebii isiniifan kennaa. Akkasumas immoo yuutuubii kana ammas irra deebi'ee isiniin jedha. Laayik, sheer godhaa hawaasa keenya biraan gahaan isiniin jedha.